Iraan dambalii misaayilaa fi diroonii haaraa gara Israa'elitti roobsaa buluu beeksiste. Waraanni naannoo fi waraanni addunyaa wallabdee kanatti dhiyaachaa yeroo jirutti waraanni baha giddu galeessa marsaa haaraa balaafamaa keessa seeneera. Raashaa waraana Iraanii fi USA'tti makamuun dhagahame. Qondaalonni USA Mooskoon Iraaniif odeeffannoo basaasaa humnoota USA ficcisiisaa jiru dhiyeessaa jirti jechuun waraanatti galuu ishee himataniiru. Humni waraanaa Iraan misaayiloonni fi dirooniin isaa samii Israa'el irratti olaantummaa goonfachuu ibse. Waraanni fulbaana 28 haleellaa Ameerikaa fi Israa'eliin jalqabe taateewwan hedduu galmeessisuu itti fufeera. Dubbii himaa waraana Iraan Leetanaal Koloneel Ibraahim akka jedhanitti humni Iraan sirna raadaraa Israa'el irratti xiyyeeffachuun milkaa'eera. Akka isaan jedhanitti haleellaan kun bu'aa qabeessummaa ittisa Israa'el haala guddaan hir'iseera. Haleellaa cimaan dhufaa akka jiru akeekkachiisuun weerarri kun yoo itti fufe Iraan dantaa Ameerikaa fi Israa'el irratti xiyyeeffachuu itti fufti jechuun ibse. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan Opereeshinii True Promise Fur jedhamuun beekamu jalatti haleellaa haaraan jalqabamuus mirkaneesseera. Haleellaan kun misaayilota Iraan sadarkaa olaanaa qaban kanneen akka misaayila Koraam Shaayira 4, misaayila Kaayibarii fi misaayila Fattaa Hipersoonikii kan hirmaachise ta'uun gabaafameera. Akka qondaalonni Iraan jedhanitti haleellaan kun dhaabbilee waraanaa Teel Aviv, Haifaa fi bu'uuraalee misoomaa naannoo buufata xiyyaara Ben Guriyoon rukuteera. Iraan buufataalee waraanaa gurguddoo Ameerikaa galoo galaana Pershiyaa keessa jiran kanneen akka buufata qilleensa Aludeedaa Kwaataarii fi buufata xiyyaara Aldaafiraa Yuunaayitid Arab Imireetis rukutaniiru. Sirna raadaraa fi bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an barbadeessuus ibsaniiru. Wallabdeen kun Iraanii fi Israa'el bira darbee babal'achuus itti fufeera. Waraanni Israa'el akka jedhutti gareen Hizbollaa Libaanos jimaata halkan walakkaarraa eegalee naannoo rokkeettii 70 Israa'elitti dhukaasuu himateera. Hedduun isaanii kibba Libaanos irraa akka dhukaafamanis himuun humni waraanaa isaa dadhabaa jira jedhamaa kan ture Hizbollaan Israa'el irratti gaannama buusuu itti cimseera. Haleellaa kanaan ilma ministeera Israa'el Smootiriich dabalatee loltoonni 10 lakkaaman du'uun gabaafameera. Dhiibii kanaaf Israa'el Libaanos keessatti taargeettii 500 ol rukutuu ibsuun loltoota Hizbollaa 10 lakkaaman ajjeesuu ibsiteetti. Lolli kun kanumaan babal'achaa dhufuun humnoonni addunyaa meeshaalee gara naannichaatti bobbaasuu itti fufaniiru. Faransaay dhimma ofittisuu jedhuun doonii fi heelikooptara bishaan keessaa ba'u gara galoo galaana Meeditiraaniyaatti bobbaasuu beeksifteetti. Bobbaan kun kan raawwatame erga Paaris kanaan dura doonii xiyyaara fe'umsaa fi doonii waraanaa gara naannoo sanaatti ergitee booda. Waraanni Faransaay akka jedhutti tarkaanfiin kun namoota baqachuu danda'aniif qophaa'uu fi yoo waraanni kun baha giddu galeessaa keessatti daran babal'ate dantaa Faransaay eeguuf kan yaadame ta'uu ibsaniiru. Waraanni baha giddu galeessaa babal'achaa yeroo jirutti Raashaa waraanatti galteetti. Akka qondaalonni USA madaallii basaasaa beekan ibsanitti Raashaan humnoota Ameerikaa guutuu naannichaa rukutuuf odeeffannoo gargaaru xiyyeeffannoo guddaan Iraaniif kennaa jirti. Gargaarsi kun bakkeewwan doonii waraanaa fi xiyyaaronni waraanaa USA baha giddu galeessaa keessa socho'an dabalate odeeffannoo sirrii ta'e kan of keessatti hammate ta'uun gabaafameera. Gochi kun humni guddaan niikulara hidhate kallattii waraana Iraan kana gargaaru wallabdee duraanuu fuula hedduutti babal'ate haala ajaa'ibaan ol kaaseera. Qondaalonni akka jedhanitti odeeffannoon basaasaa kun kan jalqabe torbee darbe yoo ta'u waraanni kun erga dhoohee yeroo muraasa booda ture. Ergasiyaas Mooskoon odeeffannoo waa'ee qabeenya waraanaa USA dooniiwwan galaanaa fi xiyyaarota naannicha keessatti socho'an dabalatee Teeraaniif dabarsitee kenniteetti. Teheraanis haleellaa humnoota USA irratti raawwattee milkaa'ina guddaa goonfatteetti. Qondaalli USA carraaqqiin kun balaa ta'uu ibsuun hirmaannaan Raashaa deeggarsa siyaasarraa fagoo akka ta'e yaada dhiyeessaniiru. Taateen kun balaa marsaa haaraa waraana kanaa kan agarsiisudha jedhameera. Raashaan dandeettii basaasaa addunyaa irratti ulfaataa ta'e kan qabdu yoo ta'u deeggarsi isheen gootu dandeettii Iraan humnoota USA hordofuu fi irratti xiyyeeffachuu ishee haalaan kan fooyyessudha. Kremliin gabaasa kana hin haalles jedhameera. Dubbii himaan Kremliin Dmitry Peskov yaada kennuudhaaf miidiyaa yeroo qunnamanitti himannaa basaasaa kana kallattiin ilaaluu diduun kan amannaa ibsa Mooskoo kanaan dura kennite irra deebi'aniiru. Gochi weeraraa akka dhaabbatus gaafataniiru. Wallabdeen kun duraanuu humnoota Ameerikaatiif gara du'aatti jijjiirameera. Dirooniin Iraan wiixata darbe buufata waraanaa Kuwait keessa jiru rukutuun loltoota USA 6 ajjeesanii hedduun madaa'aniiru. Iraan haleellaa diroonii fi misaayilota dhibbaan lakkaaman buufataalee USA dhaabbilee dippiloomaasii fi bu'uuraalee michuu isaanii guutuu naannichaa irratti xiyyeeffachuuf furguugsiteetti.
Kanuma waliin Ameerikaa fi Israa'el duula guddaa Iraan irratti gaggeessuun bakkeewwan 2000 rukutuu himaniiru. Haleellaan sun iddoowwan misaa'ila baalaastikii, kutaalee humna galaanaa, dhaabbilee oomisha meeshaa waraanaa fi wiirtuuwwan hooggansa Iraan waliin hidhata qaban barbadeessuu gabaasaniiru. Walitti bu'iinsi kun tasgabbii diinagdee naannichaa raasuu itti fufeera. Mootummoonni galoo galaana Pershiyaa hedduun investimentii biyya alaa fi waliigalteewwan idil addunyaa gamaggamaa akka jiran himameera. Sababni isaas waraanni kun karoora diinagdee yeroo dheeraa balaadhaaf saaxileera. Gabaasaaleen akka jedhanitti mootummoonni yoo wallabdeen kun itti fufe waadaa investimentii, ispoonsara ispoortii fi waliigaltee daldalaa haquun isaan barbaachisuu fi dhiisuu isaa qorachaa jiru. Waggoota kurnaniif diinagdeen galoo galaanaa fakkii tasgabbii naannoo jijjiiraman qabne keessatti hirkatee ture. Tilmaamni amma waraana saffisaan babal'achaa jiruun qormaata keessa galeera. Gama kaaniin lolli siyaasaa Waashingitanii fi Teheraan gidduu jirus cimee itti fufeera. Qondaaltonni Ameerikaa akka jedhanitti humnoonni Ameerikaa naannoo qilleensaa Iraan to'achuuf akka dhamaan himaniiru. Innis waraana kana keessatti gadi fageenyaan hirmaachuu akka danda'an agarsiisa. Gama biraatiin hooggantoonni Iraan yaada Doonaald Tiraamp du'aalii Kaamenii hordofuun Ameerikaan eenyu akka hoogganaa Iraan ta'uu danda'u irratti dhiibbaa uumuuf yaada dhiyeessite kuffisaniiru. Fayyaa'in paarlaamaa Iraan Muhammad Baagaarii egeree Iraan kan murteessuu danda'u humnoota alaa osoo hin taane Iraan qofa akka ta'e cimsanii dubbataniiru. Haleellaan misaa'ilaa cimaa dhufuun Hizboollaan lola kana seenuuf humnoonni addunyaa humnoota bobbaasuu fi mirkanaa'uu dhabuun diinagdee galoo galaanaa babal'achuu isaatiin bahii giddu galeessaa raafamuu itti fufteetti. Akkasumas gamni lachuu haleellaa daran ulfaataa ta'eef qophaa'aa yeroo jiranitti guyyoonni dhufan wallabdeen kun kan naannoo ta'ee turuu murteessuu yookiin gara rakkoo addunyaatti ce'uu akka danda'u murteessuu danda'u. Deeggarsa Raashiyaa dabalachuun waraanni kun wallabdee naannoo bira darbee babal'achaa jira. Qabsoo ji'oopolitikaa bal'aa humnoota addunyaa gurguddoo hirmaachisee fakkaachuu eegaleera. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo oduu keenya like, subscribe, share gochuun akka namoota hedduu bira ga'u hin dagatinaa jecha deeggarsi keessan addunyaarraa odeeffannoo barbaachisaa fi amanamaa ta'e isiniif fiduu akka itti fufnu nu gargaara isiniin jenna.